ko kabajama namata ko qali sinifite dedufe obbalesni kan yakunga gaazexeessaas jechuun ni dandeenya barsiisaadhaas jechuun ni dandeenya ammallee egaa barreessaadhaas jechuun ni dandeenya munashideedhaas jechuun ni dandeenya ala kulli hojii hedduu qaba takau ogummaa hedduu qaba meedura isa wajjin inshallah wal barra maqaasaati fi teesoo bakka itti dhalate salatu nama haaree gizee wajjin wal baran haala sanin gaggaafatanii wal barani ana malees gaa inni beetan jeeti gaa waan du'aaf inshallah maiki hedis بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا يوتيوب فانكي في قسم بكداداتي حالات داداتي في رد داداتي ورد دعوة تاجر ترون دعوة قرتي نجيني خنيا سنة ركبو مكان كي يجا عبد الجاد إبراهيم حسين تكاو أرتيست تاعي على مجاهدين روتيس نانجان واي مكان هنجا تجارة مكان تيمبيتا عبدي سوري بشوش akasi maqaan Hussein adda qaba hunda ku gaabsine akas fakkaata bakki intalala deemu magaalaa Haramayaati ani collection abeeta banki ya gaaleetti medalate ummanti ya qarsaadha collection ejo salaman jiddu imbe akasi inshallah bakki barnoota ammo sabbataatiin barade mana barumsa adda ijoollee qabdanii sabbataatiin barade finne yen godina adda finne akasi jazakumullahu khairan inshallah game hordoftoonni khanya daawwattoonni khanya obboleessa khanya منشد عبد الجواد إبراهيم تكاو برسيسا يسوي جيجا وانت كتو كاسوا ديمنا نموني بايجا سوشيال ميديا دارتيس نبي تنجيتي هذا واي خلاص وان حاسوني نكمنا جلك برا تجامع قافين سجل كبا خلين ديسوف أكمل بكمل تجا نموني رهدو مجاهد هاروتي مجاهدين هاروتي سبي خني كان ميس عبد الجواد إبراهيم سنجرة أبو خوان خنا لا لك أمان توكو يادان في بوتشانغرو أداد توم ملن مي مجاهد هارون إنيو عبد الجواد إبراهيم إنيو نموذج كوبيتا لتسدينه نموذج مكاجا سبب دادتي في حالي خيسة تورست كشوف بريدان تري نموني جاها وأنا راس دبره سبب سنفيرو سنجا مكاجي جيرو وأنا كنا دوباره ثاي أمة تفضل وأنا كثير ترى مجاهدين كثير تجاهز الناقصن عبد الجاد مو مكمل هذا لو تاتي البنك يا شيخ تكوجا جري سلالة من أكاسات هذا جدين سيفاسين عندي جاهز أيا إبراهيم مو يروبو دان ما بعرفته أمو مكان ما نبغى نتعامل أيا خنا أكاسي جو أيه جزاكم الله خيرا ما هوجي أرتي خنا رتيجا هوجي أداد رتي كسيتي هوجي شاجرته جل كبر تيجا مي نشيدا خنا رأي قال لا نشيدا خن يوم يقلتي أكمل تيقلتي برا كمال لما في أفريقيا لكوسا هبشاتي خليني جل كبر duraan gaani addunyaa aartii irraa fagoome fi muuziquma waan kana kanaatiin daddalaguu ture eegas booda muuziqaa dhiiseetiin gama nashiidaatiin uummata keessa tajaajilu eegalee nashiidaa kuusanteen diraamaa fi wantoota adda addaatiin uummata kana tajaajilu eegalee gaafumaan mana barumsaa kolleejii osoo baradhuutiin addunyaa muuziqaa sana ofirraa dhiisee amma gama gartee nashiidaa kana seene jechuudha. Kun afaan ilaan gaama hojjinte. Album meeqa yookaan tiraakii yoo meeqa ni beekta? Tiraakii 70 oli albumatti dubbisi qindaa'in jiru albuma jaafaa kan faatu danda'a tiraakii 70 oli garuu Amaariyaa fi afaan Oromoo jidduu eegas. Ayyee mee nashidaa isa jalqaba uummata biraan geessi takkaa'u namni itti si beeku. Amiga albuma mootii moototaa jirsanii Rabbii khiyyaa mootii suma harkaa xiqqoo guddoo wacoofti duniyaa khiyyaa nu milkeessi mi'aati Rabbii khiyyaa mootii kajusan takkaahummoo yaa Rabbii koo kajeellaa haraamirraa na baasii lubbuutoo halaaliin kananisi imaanan qalbii najiisi ikhlaasa aftaak waan badaasi. Ayyee maashaallah reeduun gaana hidaayaa afaan Oromoodhaan taphatta afaan biraayoo kan taphattu ni jira. Amaariyaanis nashadaatiin ture hanga takka hodhanii yoo akkasii taate. Nashidaa hodhan. Sanii olli taate nama naa barreesse Amaariyaa irra guddaa anillee tanii barreesse nama jirti. Ammoo taan immoo gaazexeessaa BBN Abdurrahim fi Sadiq Ahmadi fi Abdurrahim isaan faatu naa barreessu ture awwaleloo yeedaloo ormaatti dalagaa akkasi. Nashidaalee afaan Oromoos hundaa'u jeedaloo fi waleloo atuma dalagatamu namaatti dalaga. Hundaa'u naa dalagee immoo takkaa fi lama akkas namni irraa waleloo fudhadhee fakkeenyaaf hawaasni biyya mirga fi dhabee maal tajaajiltu akka taniin haala yeroo sanarra dalagee takka falmata Oromoo hanga takka waleloo na gargaaree jira. Ammas nashidaa ofsi jettu sanis akkasumatti gartee saayibni kiyya maammanuu raadaan fayyadamu walaloota hanga takka na gargaaree jira. Maashaallah. Kana nama dalagee jira. Atuma hojjetaa jechuudha. Haa egaa mee inshaallah waa'uma nashidaa kana keessa achii baaniiti
mee sadarkaa barnoota keetii kana nu himtame maal baratte waan kun barnootaan dhufame dura keessa jiramoo barreessuu fi amallee gaajjalee uumuun sun mee inshallah kanarraa haasofnamee dura barnoota kee. Barnoota biyyaani katabee barsiisota kolleejii barsiisota katabeettiin baradhee diploomaadhaan afaan ingiliffaatii fi amaaranyaa maayinara akkasii. Laangweejii baradhee barsiisuun ture yeroo waggoota akka jechuudha. Barnoota itti fufuullee gaa haalli yeroo biyya sana yuunivarsiitii seenee barachuun xiqqasha. Mijjaa waan turre amma inshaallah gara fuulduraa itti fufuudhaaf qophiidha sagantaan qaba. Gaafii ta'an immoo sirreessa jedhamu uumamaan waan barnoota inni miti artiin kan argamu gana uumaan kan nama rabbiiti. Ammoo artii jechuun beektaa amala mixaaxis qaba jechuun loozii fi mixaaxis amma namni oomishuu beektan qoqqottee ol baasuu qabda firiisaa akka shumburaa fa'aa akka baaqilaa fa'aa gubbaadhaan tatteessu. Artii uumamaan rabbisii kana ammoo barnootaanii muuxannooni qoqqottee ol baasta jechuudha. Inshallah osoo karaa nashiidaa kana hin dhufne duratti waa'ee akka sirbaa kanas itti daldaltee jaamaa kanarraa isin himsi. Lallaalumti dalagee qacarmatti dalagee sirbaa 80 waliin barreesse gaafasi ammoo magaalarra hin oolchine dalagaa hin oolchine afirii tokko qofaatu singilii tokko gadhiifame sadii achi haanumaan dhiisee. Na irraa garagaltee jechuudha. Ayyee jazakumullah khair. Mee kana wajji wal qabsiiftee oo fakkeenyaaf jiruu kee wajjin wal qabsiiftee nashiidaan bootee ni jira. By the way, yani waan dalagu hundaa beektaa nashiidaa saataatu wanti wanni katabuun dhugaarratti hin dalagu fadha. Kalaqa akkuma ta'etti ta'e yeroo dhugaarra dhaabbateetti nuuma fakkeenyaaf nashiidaa albama jalqabaa kajeellaa haaraa biraan abaasii yoo fudhanne uumama dhugaatiin beektaa lubbuun ta'e gamasiis gamanaas ni feeti ammoo kajeellaa haaraa tana keessaa abaasii halaal hin naqananiisi fakkeenyaaf namni fuudhin tokko dhalaa ala kajeeluu ni mala dhalaan hin heerumin takka dhiiraa ala kajeeluu ni malti. Nama kajeelti heerumuu fi fuudhuudhaan haram sanirraa duroomti jechuudha. Namni muuziqaa dalagus gaa muuziqaa dhiisee nashiidaa afaan akkanaatiin bohaaruudhaan haram sanirraa durooma. Akkanattiin wanni sana akka duraatti illee tajaajiltee anillee addunyaa muuziqaa san akkasittiin keessaa bahee irra hedduu dhugaa wajjin wal qabatti. Walaloon hin dalagu dhugaa wajjin wal qabatti. Maaltu na gammachiisaa haa ta'u lubbuun xiyyaa ejjennoo dhabdee kana hundee yoo fudhatte imaanni hedduu takka takka ni jijjiirama beektaa. Yeroo garii imaanni kee bareedaa ta'e yeroo garii imaanni kee yeroo akkanattiin dhugumarratti hin dalaga. Dhugumarratti hin katabarra guddaa. Jazakumullah khairan. Meegaa daawwattoota keenya turtiin obboleessa keenya Munashid amalee gaazexeessaa amalee barsiisaa Mujaahid Haruutti kan beekamu takaawu maqaan sirrii isaa Abdul Jawaad Ibrahim isa wajjin godhaa jirru inshallah itti fufa jechuudha. Mee turtii booda walitti as deebina hafuura fudhannee as deebina inshallah amalee gaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Funkin Tube. Funkin Tube. Gama chaanaala keenyaa wayita dhuftan viidiyoowwan daawwattan like share chaanaala keenya subscribe gochuun hin dagatina. Funkin Tube. As deebinee dhufnee jirra daawwattoota keenya inshallah kan hordofaa jirtan kun qophii addaati keessummaa guddaa keessummaa kabajamaa gaarree isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Obboleessa keenya Munashid Abdul Jawaad Ibrahim yookaan Mujaahid Haruutti kan yeroo baay'ee beekamu jechuudha. Turtiin keenya inshallah isa wajjin qabachaa jirru ammas akkuma itti fufee jira. Mee karaa hojiilee gaa miidiyaa irratti hojjettu ammas haa dhufnu takka faarratti gaa dur takka karaa raadiyoo daandii haqaa fi amalee warra BBN kana wajjin kan hirmaate na fakkaata. Nashiidaanis haa ta'u hojiinillee haa ta'u. Diraamaa kana dalagee BBNs hojii dalagee daandii haqaa fakkeenyaaf daandii haqaa fakkeenyaaf qophii sadii hojii dalagee qophii biqiltoota sirnaa waa'ee daa'immanii irra hundaa'u kan immoo harmee waan dubartoota irratti xiyyeeffatu akkasuma diraamaa immoo sagalii hojii dalagee daba daballamee kana egaa hanga takka ediitiillee si godhaa ture hanga takka aaktarallee turte. Sirri. Sirri. Daballamee fayyisanii. Naam sirri ni yaadadha. Akkasitti diraamaa sanii fi foon fiinyatu jira imaltoota lameen wasiyyaa jala bultii nasrii naawwaalaa hedduu dhagaa. Kana diraamaa gara sagalii toora fudhanii haa ta'u diraamaan eegalaa immoo kan inni achirra dalagee hijaabni alaabaa shamarran musliimaati kajuu diraamaa gabaabaa sanii ni eegale. Nooroldaa kana kanarratti immoo diraamaa afuriin dalagee godaansaa iccitii jireenyaa imimmaan shanaatii fi kan ammaan tana deemu jiru immoo araarama kajuu akkas. Maashaallah yeroo dheeraa hoo eenyu wajjin daleedde Nuurul Hudaadha moo? Amma Nuurul Hudaa wajjin jira gaafa sarara kasee lama gammaa Nuurul Hudaa wajjin dalagu jira. Daandii haqaa amata lama kana wajjin dalageetiin jira. Yeroo ammaa kana Nuurul Hudaa wajjin dalagaa jirta hangam takka daleedde?
amata shampaani ta'a gaafa isaan hojjetanii jiru akkasuma fakkaata. Nuruudaa wajji. Mana keetti jechuudha kan nuruudaan. Ati guguus ni fakkaata guguus ni fakkaatu yeroo garii manee fi keessummaa toonis ni jirti beekte. Siree. Namni hedduun beektaa nuruudaa kana siitoo abbaadha irraa si dhagarru akkamii maal faanaan jaani. Ansila dhaamsa kiyyaa achiin dabarsuun maal fadha. Xiqqoo haalli mijoonee hireen hin jiru balballi cufaadha beektaa. Yoo gara fuulduraa badan hin beekne malee. Akka tokko afaan keenya yoo asine. Mee inshallah jechuun yoo rakkoon qabane ibsitus beekaa inshallah. Jechuun beektaa fakkeenyaaf wanni rabbiin naa kan beekumsa. Kaameraan qabu meeshaan qabu. Isaan immoo kaameraa qaban aksesii ni qaban. Kaameraa san naa mijeessine beektaa anaaf ijoollee hojii illeen sagalee reediyoo irraa gama televizyiinaa guddachuu feena viidiyoodhaan sagantaa kana qopheessuu feena. Viidiyoo gaammoo waan ifoo raanuu hin qabnu. Baaldii waraabnee gadi lakkisu bishaan hin taane yaadni akkasuma gartee akti gochi immoo kiliipiin kaameraa waraabama. Amma durallee sagantaa hanga takka hojii darbu yaallee yeroo hedduu takka waraabaniituma rakkoo teeknikaatiif rakkoo kana yaallee kan hin dhiyaatanii jira. Ani caalaallee ijoollee naa hojii dalagan hamilee isaanii tuqamee jira. Ilmi namaa enerjii guddaan inni qabu hamilee beektaa. Wal hubachuu hin dandeenye siyaasa akka immoo qooda fiyyee nu banne. Ambeetaa beekumsa rabbiidhaan kan beekumsa biyyee osoo hin ta'in beekumsa biyyaati. Hawaasni musliimaa beekee fayyadamuu qabaa jechuudha osoo lubbuun jirru osoo yeroo gabaabduu sanatti baay'ee biyya takka warra bulchiinsaa maaliin jeense sagaafaan osoo lubbuun jiru yoo gartee kaameraa deeqa sadi dhaamsa uummataaf dabarsu yoo naan mijeessine guyyaan hunduu ereef kiyya laayivii kaameraa 30 dabarsu deemtanii hin jeenne. Garuu isaan waa takka illee waan fiilgoo dandatti fakkaanne gaa ati rabbi haa galchuuf jechuudha gaarii. Inshallah akkas egaa asumaanuutis egaa ka dhaabbata raadiyoo kan kamitti hidhaamnaaf jechuudha. Namni tokko yoo haalli mijaa'eef dandeettii osuma qabu beekumsa osuma qabu garuu waan meeshaalee barbaachisu sababa saniin gaa kan manatti onaawee achitti hafees ni jira. Tokkos egaa waan dandeemeen waan tokko gizee daleennee itti gammadnees ni agarra. Sanii daran gaa yoo meeshaan tokko waan inni barbaachisu yoo qophaa'es jechuudha. San daran nu gammachiisa waan ta'eef inshallah waan kanaas gaa inshallah qaamni dhimmi ilaalu akka itti kala barbaadu asumaan nuti hidhaamana jechuudha. Akkuma beelutti yeroo dheeraa wajjii Nuruudaas wajjiinis ni jirta ammallee gaa isaanuma wajjiin jirta. Akkuma mana keetii jechuun dandeenya waggaa shan gaa waan xiqqaa miti namni tokko istiqaamaan jaalalaan kabajaan wajjii jiraatanii waggaa shan wajjii deemuun gaa waan taphaa miti akka kiyyetti inshallah. Kana booda gaa maali fakkeenyaaf kaameraa viidiyoodhaan gizee namni tokko waraabamu warri mul'atu gaazexeessaa fi warra haasawusan jechuudha. Garuu kaameraa san duuba ogeessa jiru namni irreeddu hin argu waan ta'eef hin beekamu warri dalagu jiru warumaa isaa jiru kana namni itti fakkaachuu ni mala beete hojiin kee akkuma jiru ta'ee gaa sanii duuballee waan gargaartus takkaa'u waan wajjin mari'atus ni jira jeesni jedhan inshallah waggaa dheeraa kan. Ni jira warra jechuun nuti waa hedduu jira ani hojii kalaqaa waan ta'e anaa dalagu jira baay'ee Nuruudaa qofa hin ta'in osoo hin ta'in miidiyaawwan islaamaa qabanaman hedduun keessa jira ashaaraan akka sirriitti wanta waan jaaniseewu ani isaan qofa osoo ta'in hawaasuma islaamaa takka uummatuma Oromoo takka nama gartee nama jaamu hunda qafa dhiyoo haa ta'u beekumsa biyya kanaa yoo uummataaf kadheessan taate ifillee itti galatoonfatamtu rabbileen galata sinii kafalaa kanaaf waan kana kan daganne waan fi nama fi itti fayyadamuu sirriitti bakka sirrii olii kennuun barbaachisaadha beektaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala arba guddaa san keessa deeman kaayini kanniisa xiqqaa san keessa deemaa kaayee beektaa ani ijaan argu garuu sammuun xiyyaanii agarti namni gargariin waan ijaan yaadan se'a beektaa namni ijaan yaadu sammuudhaan yaada baay'ee ijummaan agarsiinu yoo sammuun hin agarre hiikaatti kan hin dandeessu waan kana qaceelatti yaadu barbaachisa. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbiin kannaa hedduu dachaa kanne ummata kana osoo jiru yeroo gabaabduu tanatti fayyaduu qabna umrii rabbiin nu kana gabaabduu waan taateef saammannee umrii kanatti fayyadamuu danda'uu qabna. Ayi taate jazakumullahu khairan. Mee inshallah karaa gaafii tiyaanutti osoo achiin tarkaanfii duratti nashiidaa tokko sagalee isaatiin inshallah Sheekh Ibnu godhu. Urkaartii diinee galaa gola sammuu rabbii biraa malee isaa hun argamu. سبحان الله والحمد لله
alhamdulillah gochaaf jechee khiyaas garaa koonan geenye galata rabbi koo hangalchuun dandeenye galaanni rabbicha haa ta'u dachaa halkanii fi guyyaa hamdii rabbiin galchaa. جزاكم الله خيرا ما شاء الله ربي سراج جلاته ورسالة خنيا قبضي خنيا خنا نجا اتبارا جرتنا عمله وقتن جنيانا إن شاء الله أمس جا ترفين خنيا خن اتفو تاجي شولا مي خرج جه خيار دفنو يجيني خيهون تكفى يوم الرأي اتمر على تيمو مو يروبو دخلوا أجولهم ما تقول ما في الجيج أكس صنت يجلسي خبري كان أيواني تيسولاني الدنيا تدورو akas me yinu kunga gize rabbi fade fayya gutus nama ni hanna gize fades hirrise qamas finni khana yechuda gogu khanuma qama gutu qabu khana wani tani gize hojjetus ni agar yechuda hattu marat yato nama jichu arat yato wana kanas gize ni dalagani agar amas mi da qama khanuma qabani wana ajaibas gize dalagani agar yechuda ati fakanya fakadu fatiti ijedabu khayhun rakon nafidi takawu hoji khiyarati tikashale hatatu ibudana bisajeteni لا أنت كذا دمه ربي نريتها يروح هركس الرافضة ميلك يا كاركات كفيه دون تسيمي جيسا وما أنت تفيدك إنسان دور كني جام خناف جتة راجان ولا مسا تكيسا ما جيسا ربي مبارس أبسي أقولا درجارو وان جيسا كوالنا كيسا كامدر دلقيتنا ربي بوان تكيسا الرافضة وان سنجالو بكسيبوسا أنا تكا إجال أرجوز جي أديم بيهو أنت جيم تلمامين بيهو فلو تارو مال جيسا دارتيسن أنا أعرف أبو يجوبنا من نجاح فتين كوما كمان لي ياد دوجي أنا اللي نكسب مالي جنان ربي نيما قدور تيوان كده رام فدوان ناخن نجرو وهنا الرأي رسيجي ياد ديمرو وانا تاتي هندقادو وانا قوتي بسنكو مادو سنة أمي أنيكتي Anggabrichati moti akasi jadi dulu. Insyaallah jazakumullah khairan. Ordo tanya insyaallah turfiqin jaga hara dumat dimajir. Saganta ga isa wajin takau babalinan iyo warbadnya sudah saganta radio fankimirati insyaallah cerita ordo funu yendisan amagaru arah wal arkufi akan wati sudah live agar tani takau bisa kayaknya bisa saja agar tani insyaallah wan tikosho takako hobartan berbani timale saganta radio fankimirati yoro dera fudanne hala saninga wana dadani asoni getin yada dumarati me kayoxe khanful durati den duye sudah mal fakat inshallah diyanti ya mulani ya visioning ya yo rabbi fade dalo tabararo dalo takana mal raim barara kufri raim barara shakki fi shirki raim barara ibdi qalbi raim barara wahid dura bararo fada garte gabruma arada gabruma mira kanon darain dalo tabararo fada dalo tabararo ngalaftu miti عالم الجوا كسب قرتي عندك تكيو خلينا نركض تاده مين دلقا أمو عالم الجوا كفي يجوزن لين عالم الجسم في الليل تتفتات إنجلد ديفني تكا وني قولي في بكي جميل اللي لافتون الحمد لله أمو إيمانا نوافيت الرفقو أكسي بيتا وقاش هنده برنجنا أنا كاميرا بقى شاطره أمم بو كاميرا نبقى تجرنا إن شاء الله رواقتي وما في إن شاء الله خير ما في قافتك ويا وان سببك بقى وان كاميرا بقى شاطره سببك بقى أما سجى إن شاء الله كاميرا أكم بقى نس إن شاء الله ولي بوده خلاص إن شاء الله دعاء سيف كونه هذا شيء ده توني تكلم بيت أيوة دندسن أصلا فيديو تكسلها ولي بافتني استعطف هتن حتني ليش نينجوتي حتى قاري بيتي أكبر هذا تاتني خسلا كاميرا تكو بيتني تكاغرتي كاميرا تكو على مجلسني كليبي وني في كوبي ولا دادا شني تبرسو بيكون ساي يسني هيروني فلا لا كويس بالله كان يكونوا جماعة قرتي إسكرينا تداود أتي جماعة أنا كنا مجلسن شالا لك يلي ناهري تيوب خجوز نجرا أكست إن شاء الله سبسكرايب كودا سريع لي سبسكرايب شير لايك بدون دقتنا أكست مقرتي بيجي فيسبوك पेजी से आया था जाजिल गुरसाफी कोर्सा अब्दुल इब्राहिम खजूस फेसबुक में किया टेलीग्राम से करते कॉपी चौका सुर्री खजू मुझे मसीले ले इंशाल्लाह यादान कबा हम दाफू वरा राजू फंकी मिले करते रब्बिन जजा साने आखा फलुबी वरा करते सैटेलाइटी गुद्दो करते बुतो दुनिया लगे हम सदरका सनी रब्बी साना गो वाला फुडुन जा देगर तो ताफी अकस्मा कॉपीसा राडियो सगंता फंकी अब्दी फशरीफ नूरिस इन गलत फदा हिरे खना नाखन लो गति namni waan danda'u wal gargaara tuni waan laaftu miti fayyaaduu jazakumullahu khairan ulfaadhaan jaa أيه جزاكم الله خير نتلين إن شاء الله منشد أبو جواد إبراهيم بكفجو أشرار في إن شاء الله
fagina kana osoo hin dangeessine jechuudha waan gahawii qabu waan jaalala qabuuf waan mirqaana qabuuf amantii kana dalaguudhaaf jechuudha fageenya san osoo hin dangeessine akkasitti gaa nu bira dhufe turtii kanaas wajji goone kana malees gaa sagantaa raadiyoo kan kemirratti inshallah nu hordoftanii achirattis gaa dhaamsa nasihalee babbareedaa inshallah isinii dhaamna jechuudha garuu kana irra gaa turtii gaabduu viidiyoodhaan isiniif qabnee dhufne kanuma ilaanga amma hordoftan kana fakkaata yoo rabbi fedhe gaa fuulduraaf balinaan qabala garuu ta'a ilaan gama ga inshallah isin wajin turuudhaan ana Obbo Hasan Abdii Sharif Nuur kana malees gaa munashid keenya beekama Mujaahid Haroo Takaawa Abdii Ibrahim waliin turre jechuudha channel keenya kana inshallah subscribe godhuu hin dagatina sagantaalee keenya kana share godhuu hin dagatina isin jenna gama facebookatiin gama telegramaatiin amalee gama whatsapp illee nu hordofuu ni dandeessani obii keenya kanara asuma gaafina wanti keenya garabiif jenne isin jaalana wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh raadiyoon Fankim qorii beekumsaati Fankim Tube Fankim Tube gama channel keenya wayita dhuftan video wanda watan like share channel keenya subscribe gochuun dagatina Fankim Tube